أنا أدفق أنا كتسان ديتي نرى هاي أكنت أي ويوم شاساتي خلينا نستوف هاي Keciso sirrimni nan qabu Sumayyaa daabula Keciso sirrimni nan qabu Sumayyaa daabula halkanis gara gaggalus sumaan harka dukkana akkam awo barmiyyoo takkaan akkatti beellameefi achitti bakka bootaa sanin neegin jeen ay ammoo jaalalti sun sa keessa seef taate oo seefi miti beetaa dhiyeenya kanaan eegale ay moo ati akkamiin waa'ee jaalalaa kanarraa oo beektaa? Amma halkanillee garaan gaggalaa bula yaanni kanko mataana oowwisee akka bareedduutoo yoomnaa dhufta ammaan tana akkaay. Bakka booni beektaa waati. Balatti isa keessa turte beektaa namummaa na eegalteen gubbumaa akkuma gaaratti dirgim nagga jettee. Ati immoo beektaa siin na echisiisee hin jee maleen. Ati garuu akkaan silaa lokana jaalalti tun sajjeesoo na oltu bikkasii beellamtu oo jaalalti nama jibdi garuu jaalala keessa kutti waan biraa naasahin malee dubbadhu boon barguddootu dirgimna dhaga jeeme akkattiin firraa fuudhee xiqqis nin qicaafachi ni qoddaafu ayyee akkaan aboo akka saboo wanni ganama nyaanni san boqqolloon san oo xiqqishu garaa kana keessa illee na deemti beellamaan qaballeedha akkami yeroo guusanii nufitti guddisanii siin jee kafee tere ammaan tan bikkasan dheeyitee nan gaanyeessin malee garuu maati miti dhisi oo ittiin himaa misila isiirratti tare afuura kanatti ittiin himaa booga bakka mani isaanii sanittiin neegin jeeni beektaa bakka mani isaanii sanin neegu jirti haleedhaan ittiin mee waan tana bakka amma dhaqeetiin xiqqoo faarsee haa jaalalallee dirgim godhee fi irraachi waraabee fi dhufoo akkasittiin deebi'aa achumatti hin dhufa achi dhufta deemaa dhufuuf adullee yoo rabbi na fitin hin dhufa garuu achi dhufta saahibi bakka anaa galee way dhiisti zamanaan moo baddi naa baay'ilame katta faannes mataatiin isa eegaa way iskee anumaan faame iskee dhaan dhufu inni hay way akkamitti akka turanni hangammaa anaa dhufu qo'aan akkatti san dhiitin arra hay akkanat ay wayum shaasaati khaliina staaf way sabrinaati isiin tana fakkaatti arra tana fuudheetiin tana kannaaf kaa'u dhaqeetiin tanaan oodhoon jaalal akkasitti itti kannasoota way sabrina ana biyyee sabriyee abibti sabriyee ana dhuftees ammaan si dhufe nagaa ni turtay maaliif akka turte barasuma taayatiin siyaasoo jira dilereefo ay nin ture ay turte khaye barasumaan jira dilereefo duwe wana tarte ay sitti narbo ay nama jaalatani takamta alla tanani sibeekhaga way bibi taay baka ayye way arte difisi inaar takaw illi tanana fidde tanan sifani alla dugumaan ne jaalatamu atis bartano fakkaatan alla garte ay maaliif akka turte dubanarra wayin sira ture bo sira ture de alla turte ambaro suman si jefi gujurutin qaama yeguutun ifin dhabeewu hayya gammachuu keessa alla way ifuman qaabuma kiyya kana qabuman dadhabeewu ay kana bakka wayna tarteefi alla yaada kemale na dhufteemi dhufeetin jira hayya atanaanu sirra bakka arasan dhiiseewu dhiftee jirta isin ballal jalaltite gizeen deem akan firdiddin dhufeewu ay ni kata sumaan jaalalate qabadheetiin deemumaan dadhabee laal gizeen deemu akkamiin jaani beektaa akkan narru guddattee na qufin arra firraan sina dhufeewu ay bagana ana ite khadi bisraan furadda ayya waggaan baraka fuula kana keessatti silaalum garaan kiyya kun bakka kudha wayitti na baabari yaabo maayet maal taate ay bar finyaan kanaan ispoortii daleessisu jira finyaan kana ay funyaani ay maastarisi dhufe maali ay waan jiru duraan yemmuu dhufeen beeku dhugaan dhufe maastarisi sirri dhufe maakka rirrifatte ammoo irrifanneer irrifatin bo irrifadhu takka ay maastar rifadhee yoo dhufe rifachuun qabdoti abar irrifadhoodhaan irrifadhu ambeetaa jaalalumtee tanaatu akkama qaama kiyyaan guutuu na eegawani akkuma taana si gooti akkana hongoon hin qabdu bari yaaboo amma maal taate gaa maal taaneen kursii waatee anaa miti amma faana astarri kanuma addaatii dhufe akkam bar addaa dhufe bar kanuma ajaa'ibaati yooti bar maastarri anumaan taaneer
Kusi waate wantana waate. Ay sababa dhabdu silaa dubbin. Sababni ati nagaa silaa. Nagaa. Barumsi har'aa kun akkam jaa? Barumsi har'aa. Bareeda. Bareedaadhaa mi? Shaashaa jaaha. Bu'aa poostoodhaa barumsaan takkaa barumsa akka namni yaa'u takkaatu hanga duraaniitu mana barumsa irraa hafuu kiyyaatu na qochaa jira beekta. Akkamitti atiin guddaa mun kutaa takka qaraatisa? Atiin guddaa mee dhiisii irraa waan akkana barumsi nama guddaan jiru ijoolleen jiru gana akaakoon keenyaa amma dhufee kutaa tokko seene qaanyiidha qaanyiin qabu barumsi xiqqaa namni guddaa kun hundinuu qaroodha mirga qabaa jechuu qaroodhaaf waan takka barumsi qaanyiin qabu bar amma mee amma san dhiisite achuma nuu dhiisiti amma galleeti sabriinaan teenya ka obbaleetiin teenya laaqana nu godhuun ooltu yaaleen laaqana bareeda oowwaa ka qalbiidha onnee shakakam nama godhu san dheeyneeyya nyaanna akkam jette. Maancha ni nyaanna. Ay maal taate? Waan taane wanta kan taane. Tanaa waate. Maali asii godhu jirtan? Ay maa godhutti hin jirru. Maali keena taawwanne maali basitu daana maali ajaan akkana? Bakka tana taa achillee taa asumallee taa. Eenyu gattaame? Bakkuma feetan illee taa asumallee taa. Gattaame si nu beekaa miti laaqanan goone? Ay osoo nan naaqtan godhin dhufe yaa borra baleessi. Hottaa tattaa. Ilaan gamma laaqanan goone. Maali moo wanni akka tajaatunsa maali? Uno bakka tana illee taa. Boleetu kwa jira maaltu ka dhuufa? Aboo hottaa taa'ameen beela. Uno asillee taa bakka tana illee taa achillee taa laal. Ifiifuu nuti amma beelofnee mana barumsa irraa dhufu. Ilaan gamma laaqana hin goone jechuudha xiqqoo maali as teessanii wanni kana osoo qeena taa'in maaltu ka tajaa? Uno asillee taa uno. Aboo diisaa Bakka tana illee taa asillee. taa hottaadha. Awoo idaa kanaa dhuufu jira. Boo Eenyu? kaymee dhuftee qe'ee teenya nu jala na jeesini qe'ee deemee qe'ee teenya ganamuu akkanoo godhaalu si kaka dhuufaa jiru si. Hin dhufneen. Takkaasii takkaisiidha. Hin dhufneen. Ana subarraa ta'e ana silaan ta'e wanta kan taane. Ijoolleedha bar ijoolleedha rakkoon. Ijoolleetantu jira mee ijoolleetantu jira. Ay ijoollee jira. Aawoo mee sakkattiin sidhaan. Anumaan taane. Qe'ee deemee dhuufuun qe'ee teenya balleessineeti. Deema kan irraa deema. Deemnirraa. Ati kana dhuufuu as qe'ee keessa nuu keessa akkamitti qe'ee teenya dhuufuudhaan akkana gaddaaf. Akkanuma nu boqeessu jira reefan. Dhuufuu isaa si tolteeti inumaa dhuufuu isaa urgeeffachaa wajjin qe'ee balleessa dhuufuu isaa si tolee waati laala amma laaqanan goneete amma ilaama. Ay Osmaan ani godhin dhufta yaabatu gongora. Gongora? Mee deemi laaqanuma nu godhi mee deemi. Dhuufuu qe'ee nutti ajjeesa jetti. Way anaa badu way tuuta yaamu way tuuta biyya sana dhorkite yaamu. Ika maaliif na dhorkita wantana gaafa dhiyoon tana sitti gizeen kaadhimaati bira jiru dhuufiin isiin hin jenne maaliif dhufte wantana gizee bakka akka bosona kana keessa jirtu dhuufi isiin hin jenne maaliif achi dhuftame maaliif nagaan eessita wanta nu bakko siin biitaati siin tuuma mala hin taane akkam gizee bakka feete isiin malee biratti yoo feete dhuufi isiin jeetiin sitti hime akkanuma afaan beekutti arra sindiisu qofa arra Sirbizu duba. Nah bisa kempusan anak itu jurtu angkat bete. Uang bete ya sabar. Kadi mati bete ini sinje. Dubut lu akare pun apa naso itu sih. Akare pun apa dubut lu sinje. So datu ay. Gise sa to na tara Deba. Yang pernah singkan ini lah tahu. Akan apa dogur rebun tanah. Tena tara pauso itu. Haze amma talako si tanawar gide nama bella maka bufi sababa ni to obbele si sinariye